jaarraa 11ffaa keessa gadaa qulqulluudhaan of hoogganaa ture. Fakkeenyaaf 1193 irraa kaasee aga 12tti heera kana namni bocan hayyuu elemoo arreellee waa'ee barjaan itti dhiheenyaan toora Sheekh Bakrii Sabaloof waan dhiyaataniif jecha lafti dhaloota isaaniitii fi jireenya isaaniitis onoo birraa keessa waa'ee barjaama heera hedduu qopheessanii afran qalloo kanaaf lafa kaayan qubeen amma Sheekh Bakrii Sabaloofaan leellisanii mul'ata isii asbaasan tunis tagaafasan diizaayinni siidhaa qophaa'ee ture. Hayyuu elemoo arreellee waa'ee barjachuun nama heeraa afran qalloo kana itti bule jaarraa 11ffaa keessa bocanii lafa kaayanidha. Heerri gaafa san bocame torbaa shanii bakka 7,000 keewwata 35 kan qabu fuula durallee ona oborraa kana keessaa kan harkannu jee yaada. Keewwata 35 kan qabu. Wanni kun gaa ajamiirraa garanatti barreeffama isaatiis deebifnee qulqulleessinee fiduudhaaf buurri hiddalatinsa isaatiis akkaataa heera uumaatiin walqabatti gabbu'e. Gadaa kana uumuudhaaf dura dursoo uumaa fi uumamni akkamitti gadaadhaan wal simata. Amma fakkeenyaaf uumama tiyya tanarratti yoon achi deebi'e uumaa teetirratti achi deebi'us uumaan ilma namaa kun duruma dursoo gaafa rabbiin aadam uumuhu toora 5 irraa dhufuun siidhaa uumamuun siidhaa. Biyyee gara bahaa jirtuu fi biyyee gara dhihaa jirtu biyyee gara kaabaa jirtu biyyee gara kibbaa jirtu fuudhee lafa amma kaabaa jaamtu tanarraa biyyee hammaaranii biyyee sammuudhaa diizaayina ilma namaa dalaganii aadam turtaa yeroo dheeraa booda ruheen itti afuufamtee nama ta'ee ka'uusaa. Eegasiin boodaas turtaan hormaata ilmaan namaa imala 5 keessa kadeemu ta'uusaa. Fedhii hormoonii gara dubartii jiru ispermii kanaa fi eegii kana fedhii kuusamee gara lamaan jiru lubbu qabeessa wixxifataa mul'atan qabne sadarkaa tokkoffaa yoo keessa sadarkaa lammaffaa irratti ida'amnisaa turtaa gadaameessaa gadaa haadhaa jiru. Sadarkaa lammaffaa irratti gadaa sadaffaa irratti hoggaa achi deebinu gadaa dhalatee lafarra jiraatu. Afraffaa irratti gadaa du'ee garaa dachii jiraatu. Shanaffaa irratti gadaa qabrii sanii kulaan kulsan keessaa kaafamee qooda isaa waan rabbi isaa qoote itti kajeelu. Uumaan namaa kanaa wal qabata. Haalli kabarii adeemsi itti dhaabbannee nuti itti deemu jirru mul'anni keenya kunis tokkoffaa 5 gadaatiin wal simataa jenna. Akkaataan inni itti 5 gadaatiin wal simatu ilmi namaa lafeedhaan utubamee dhaabbata. Hiddaa fi morga yaa walitti hidhama. Kalloodhaan ni haqaarama. Kalloo kana jalatti fooniin furdifama 4 dhiiga dhangala'aa fi cumatti 5 ta'a. Haaluma kanaan uraa gurguddoo 5 qaama keenyarra mallattoo gadaa kanaan buluudhaan nurra jira. Uraa funyaanii, uraa afaanii, uraa gurraa, uraa buqqishaa, uraa boo'u habawliin nurraa bahuun kana ta'a jechuudha. Haala kanarraa kan ka'e bakka 5 mul'ata irratti rifeensa nama magarsa. Rifeensa nyaaraa, rifeensa areedaa, rifeensa mataa, rifeensa bobaa, rifeensa kofaattaa. Hoggaa akkana gaddeebi'ee diizaayina isaa eeggatee taa'u qubninis 5 harka mirgaa 5 harka bitaa 5. Haaluma kanaan qaamni namaa toora 5tti addaan qoodama. Harka lamaanii fi gara mataa, mudhii fi asidduu, mudhii fi jilba jidduu, jilbaa fi faana jidduu. Kun amma jaarma heera gadaatiinis akkasuma faanarraa kaafteeti jilbaan mudhiidhaan gara qomaa dhuftee asin ceequ dhuftee gara mataatti 5tti addaan bahaa jechuudha. Uumaan ilma namaa kun haaluma kanatti qaama miiraa kajannu kunis amaluma 5 kana qaba. Dhaga'uu, dandamuu, arguudhaa fi dubbachuu, hubachuun qaama kanaan akkas gootee jechuudha. Haala kanarraa kan ka'e qaamuma namaa kanarrattu wanni namarraa bahu fakkeenyaaf imimmaan xaliila adii, hancufti cirjattu adii, fincaan namarraa bahu adii, hurkaan namarraa bahu adii, wannummaan hoggaa wanni akka diifafaa nama qabe xaliilli funyaanirraa nama bulluquus adiidha ta'a. Wanni ammaasis ooliyoon qaama kanaan dalaganiis guuriin amala tokko qabdi bocoocoon wannummaan hundinuu wanni addeenya gara aananii qabanis yoo ispermii qabdus harma dubartiirraa bulluqu fuutus jarreewwan kun hundinuu amala takka qaban.
haala kanarraa kaanee amma manni nuti keessa jirru kun yoo duudhaa gadaadhaa hin guutin keessa teenyee dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Lafoo lafaa ta'e irra teenyu dhaaba akkasitti nuun marsee jiru kanaa fi mana daboollaa gubbaa hiituu kana gubbaa sibiila taatus gonfaa kana gubbaa qorqorroo taatus hulaa waliin seennee ficcuuf nu kana shanuma ta'a. Haaluma kanaan odaan jala deemnu yoo duudhaa gadaatti hin bulin Oromoon silaa caayaan godhatu ture. Iccitiis ni eegaa muka ammaasis muuxannoon qaroomni Oromoo uumuun dhaqqa hin dandeenye. Waan biraa buna faanaa fi atiis numa tolchina. Laaftumatti tolchina. Shankoora faas asumatti uumna. Muuza faas asumatti dalaguun ni danda'ama. Waan kana achi kute ammoo teeknooloojii waddeessaa fi odaa uumuudhaaf farsamoon ilma namaa ittiin dhaqqabne. Ilaa ammatti waa walitti hidhaanii tursiisanii dalaganii namni odaa biqilchan jiru. Namni waddeessa biqilchan jiru waa lamaan kana ittiin dhaqqabne. Waa lamaan kana Oromoon ayaa godhata. Haala kanarraa kan ka'e mukninis jechuudha amma odaan jala teenyu kunis hiddaan lafa qabata. Hiddaan lafa qabataa dibaasaa kanaan ifu tuba. Dameesaa kanaan iffata. Haroodhaan harkoolee jirtuun if barakachiseeti as fuudhee baala ifitti uwwisee toora 5 irra deemeeti caayaa namaa ta'a jechuudha. Haala kanaan gadaan 5 ta'a. Deebis wannummaan hundin wanni nuu marse warri akka addunyaa gurguddoon jirtus 5 ta'a. Dachii irra jiraannu taak samii jala jiraannu 2 shanyii aduu shanyii urjii shanyii ji'a kanumaan nu marsa. Bishaanis amaluma 5 qaba. Bishaan himimaa burqaa gurguddaa haroo xixiqqoo yabala gurguddaa bishaan roobaatti 5 ta'a. Wanni ummanni Oromoo wanni Oromoon dalagu hundinuu ta 5 galte. Wanni 5 dhufe heera 5 guutti. Kanaaf ummanni Oromoo gadaa 5. Wanni ja'uuf amma 10 18 iwaaniin ammaan tana isiniifin achi haasawayoon ja'u 5 guutee wanni deema gara 28 sila amma isin haasawuun hin danda'a. Bakka heeraatti hoggaa deebinu heera kana raabaadorii yeroo jennu ittiin bulmaata raabaadoriin dura heera hanqina qabuutu jira tumaata keessatti. Heera rabbiin keessan nama dallanu heera keessa yoo fidde heera rabbiin cimsine yoo fidde heera rabbiin keessatti nama raarifatu yoo dhufe heerri sun ni fooyya. Heera jechuun waan fooyyawaa deemu. Tumaata gaayyoo sabaatiin hayyoota sabaatiin heerri kuni yoo jala kanaa ol kaane onaayatti tumame kubii jaarraatti tumame onaayatti ulmaa baafame laga mixee bule gaafa badhaasoo mixeefaa asiin ol deebi gaafa wadee obbiifaa boruu ereerfaa fooyyeensa jaarraa 18ffaa kana fuula duratti heerri ittiin bulaadhaa turan mooraa galdiitti tumame wadee obbiifaan warra heera achitti tumee osoo deemuu raadayaa yaarratti obarraarraa hayyoota obarraarraa kan dhufan. Heera jechuun guddachaa deema. Akka teeknooloojii fooyyeensaa guddachaa deemutti ummataa wajji guddachaa deema. Keewwanni isaa waan uumaa tanaa wajji wal qabatee guddatu waan ta'eef guddachaa deema. Kaamma jaarraa 11ffaa kaniin siin jedhu kanaas kanaan dura heera 4 qalloo eenyufaat tume nama 5tu nama 4 tume. Namni 5 eenyu isaan yoo kajannu ka ta'u taate 5 ilmaan bareentootu maatii isaaniitiif yaada dhiheessanii akka heerri kun tumamu godhanii mooraa isiniin jiru mooraa rayyuu tanatti futtaa laga sadeenii bakka leenni sadeen itti walitti dhufee gara waabii shabeellee deemu jechuudha. Asirraa kan ka'ee gara shabeellee deemee achirraan gara waabii shabeellee dhaqu kanaatu asirraa burqaasaatu asi. Hoggaa asit dhufan namni 5 nama 4 tuman mari'atanii lafa kaayan. Wanni ammaan tana sikkoo mandoo keessa dheetuu seeraa 4 qalloo jedha. Deebisi maccaaf tuulama dheetuu seera qalloo je'ee achirra dhaabbatee keewwataan murteessa. Bakkuma feete karrayyuu dheetuus heerri kana. Maali hayyoonnummaan sunu as walitti qabame. Kaayoo fakkeenyaaf qalloo kaaye. Kaayoo qalloo kaaye namni galmaan gahe hayyuu alii huntaati. Hayyuu alii huntaa heerri duraan ala gala. Ala dhiisanii biraa galanii moorattiis akka galuu fi akka galma qubataa heeraa qabaatu. Godhaniiti deebi'anii asirraa qalloo deemanii Harargee lixaa lafa odaa jigaa jaan dhaqan. Obboleeyyan isaanii 4 walitti qabanii qalloo wajjin mee heera kana manattis galchinee akka seenaa qabaatee bu'uura qabaatee
tartiibni isaa tartiiba qabaatu haa goonu akkuma waan dhuferra murteessu kana qofa osoo hin ta'in mul'ata haa qabaatu ja'aniiti karoorsan haayanii tahaa ja'aniin hixaa hoggaa baasan hixaan hoggaa 9 qalloof ba'e akka ona qalloo keessatti galmi 5 bareentumaa ijaaramuuf qalloo bahe jechuudha. Jarri kun amma irra gurguddaatis waan jiruuf ka irra xiqqaa nama tokko qofaa jira silaa nama ona fi ijaaramee fedha. Mee achi deemnee wal mari'annaa ja'aniiti odaa jalaa ka'anii achi ba'an. Innis ni fincaana jee odaa jalaa kute. Odaan kun waan jarri keessatti qulubni isaanii keessi kun hin toliniifiif jecha odaan ka'ee hudhuf jee ifumaan jige. Lafti amma odaa jigaa jan guyyaa eeqoo tumaata heera kanaaf heeraaf galma jaaruudhaaf galma 5 bareentumaa tokko godhuudhaaf karoorfatanii mari'atanitti odaan jigaan ifumaan olutaalee jige jechu akka gaafa kaan laga keessaan gaafa Oromoon gara gaggabarraa bayyanachuudha du'aatii irraa lubbuun itti deebitee oromummaan isaanii calaqqisuu deemtu odaan tokko lafaa ka'ee qaquusni qaamasaa keessa jiru ka'ee dhaabbate sanitti odaan sun ofiin jige jechuudha. Jara nanuutu karaa malee irra jira. Ona qalloo keenyaas keessatti haa ijaaramu ja'aniiti dadar bakka mooraa amma fiiskoo ja'aniin tanatti jaaran. Galma 5 bareentumaa hoggaa jaaran. Garma 5 bareentumaa kana mayyuu 5 bareentumaa karra 5 seenu jaaran. Amma deebi'aniiti galma sanii irratti jaarraa 18ffaa waraana Minilikiitu nurraa gume jechuudha. Waraanni kun muddii ulee lafa amma jantana muddii bulee ja'anii bakka bulanii gaara jabaa irratti ol bahanii waaqeffatanii jira. Achitti kuusateetu humna isaa as deebi'ee waanii fi teessoonii fi qubsumtii afran qalloo achi galma alii untaa kana keessa taateef jecha haati galma kanatiis hoggaa isaan hojiidhaaf bobba'e galmee magarraa jedhaniin. Galmee magarraatuun haadha mana alii untaati. Akka haadha harraa haadha gulantaa haadha siiqqeetti dhaddacha kana tajaajilti. Amma wanniin isiniin jahu wanneewwan seenaa fuula dura ona obarraa keessa barbaannu ni arkannaa isiniin jahu kanalleen kitaabban gaafa san ajamiidhaan barreeffaman qophaawanii bocamanii qubeenis irratti dalagamte kaachirraa gubatinsarraa jalaa miliisanii hafan ka goda keessa dhokotanii turantu jira. Fuula dura kana barbaanneeti kaayoo uummata Oromootiif hortee isaanii akkaataa seenaa isaanii bal'inaan kan itti deemnu ta'a. Haalli ammaan tana bakki galmi halii untaatis achi jira jechuudha. Kashanan bareentumaa eegasiin booda galmi kaan kanaannee isaadhaa galmi tokko ka ammaan tana heera gonfaadhaa keessatti itti dhiifannee deemnu ka istiidiyoo minnatanitti amma haasa'uu nuun taane gaafa galma rayyuutirraa galma dannabaa jijjiiramu adeemsi haasa'uun isaa haasa'uun ammaan tanan ta'u maali iccitii lammii keenyaa een iccitii 5 bareentumaa keenyaa een waan kana ta'eef jecha kan akkasuma dhiifanna hoggaa san birachuun galma dannabaa gola bollooma joonjiinaanii galma dannabaa ja'an ja'anii galma 8 achi ijaaranii rayyuurraa ka ona qalloo ka abbaa 5 bareentootii fi boorana keessa turan kanarraa akkasitti godhanii galma dannabaa sanii jijjiiran. Haala kanaan galmoota kana keessa seenaa dalagamaa jechuudha. Eebba qabaa, abaarsa qabaa, tumaata heeraa qabaa, marii kora sabaa qabaa. Amma galmi alii huntaa kaniin isiniin ja'u kuni hulaa 9 qabaa, fooddaa 9 qabaa, tuuttoo 9 qabaa. Akkanatti itillee 50tu afamaa dheerina akkanatti cinaachasaa kanatti itillee 25tu afamaa itillee sangaa 25 jechuudha akkanatti dheerinni isaatis bal'aadha lafti isaa sun ammallee raagumaan qabamtee teessi fuula dura galma alii huntaatillee irratti deebifna jennee teenya akka kaayoo caffee obirraatti gama alii asittis addeellee irrattis galma hormoosoo faawundeeshinii isaa deebisuudhaaf waan karoora qabnuuf jecha waaniif akkaataa galmi kun itti dalagamullee qaamni biraatillee nu gaafatanii jiranuuf galmoota keenya hundaa'u ni deebifna. Galmoota hulula keessa jiran san akkuma jiru seenaadhaaf qabanne qarooma ammayyaatii hojii deemuuf akkas goona.